Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa ta'u, qulqulloonni maatiin Waaqayyoo warri sagalee kana dhageessan hundumti keessan ayyaannii fi araarri Waaqayyoo golaa fi lafa iddoo haala jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti, dhiifamni Waaqayyoo qofti naa baay'atee nagaa kooti. Madda nagaa keenyaa inni ta'e immoo gooftaan keenyaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u, galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Egaa ergaa Yohaannis erge isa duraa qo'ataa jirra. Waaqayyoon nu gargaaree kutaa 29 torban har'aa ilaallee turre, har'a immoo kutaa 30 ilaalla. Egaa kutaa 29 irratti keessattuu naannoo kutaawwan duuba jiranis muraasa walitti daballee seera macaafa qulqulluu fi karaa ittiin kadhanii deebii argamsiisu dhiyaatu jennee samaraayis goonee yaadota ijoo ta'an keenyee turre. Tokkoffaa kadhanni tokko akka deebii argamsiisuuf wantoonni taasisan maalidha jennee Waaqayyoon laphee keenyarraa fuunee jajachuu, Waaqayyoon galateeffachuu, amantiidhaan kadhachuu, akka fedha isaatti waan nu barbaachisu waan barbaannu otoo hin taane waan nu barbaachisu kadhachuu, kan birootiif laphee guutuunii fi jaalalaan kadhachuu jennee lammaffaa irratti immoo kadhachuu kan qabnu akkamitti jennee immoo cal jennee dudubbachuun ta'uun qabu yaada Waaqayyoo fi karoora Waaqayyoo. Namoonni namannee irra deddeebi'anii dudubbachuu isaaniitiin waan dhaga'amu isaaniitti fakkaata waan jedhuuf akkas ta'uun qabu jennee lammaffaa kadhachuu kan qabnu akkamitti jennee laphee keenyarraa dhugaadhaan ta'uu qaba jennee jecha mataa keenyaa yookaan immoo macaafa qulqulluu fayyadamnee kadhachuu dandeenya jennee inni kan biroo malli kadhataanni kan biraa immoo faaruudhaan gara Waaqayyootti dhiyaachuu qabna jennee arfaffaa. Shanaffaa irratti kadhanni cimaan soomaa fi sagadaan yeroo tokko tokko immoo dhiyaachuu qaba jennee kadhachuu kan qabnu akkamitti kan jedhu wantoota shanan kana kaasnee torban har'aa kutaa 29 irratti akkam taanee kadhachuu kan qabnu jennee immoo kaasne. Akkamittiin immoo kadhachuu kan qabnu akkam taaneeti jennee tokkoffaa dhaabbannee kadhachuu dandeenya jennee macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 8 lakkoofsa 9 irratti Nehemiyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 4 hanga 5 ilaaluu dandeessu. Lammaffaa irratti teenyee kadhachuu dandeenya jennee tokkoffaa seenaa baraa boqonnaa 17 lakkoofsa 16 irratti sadaffaa irratti jilbeeffannee kadhachuu dandeenya. Izraa boqonnaa 9 lakkoofsa 5 Daani'eel 6:10 arfaffaa lafa ciisichaa keenyatti kadhachuu dandeenya jennee kaasnerraa faarsaa 63 lakkoofsa 6 shanaffaa kufnee sagaduun kadhachuu dandeenya jennee Ba'uu 34:8 faarsaa boqonnaa 95 lakkoofsa 6 jaaffaa irratti lafarratti diriiruun kadhachuu dandeenya. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 12:16 Maatiyoos boqonnaa 26:39 inni dhumaa torbaffaa akkam taanee haa kadhannu immoo kan jedhu harka keenya gara samiitti ol kaasnee kadhachuu dandeenya jennee tokkoffaa Xiimotewos 2:8 Isaayyaas 1:15 fi kan kana fakkaatan kaasnee turre jechaadha. Har'a immoo kutaa 30 kan nuti ilaallu fakkeenyawwan kadhata deebii argamsiisu namoota ta'an argitanii namoota ta'aniidha. Namoonni nuti har'a ilaallu immoo nutis taanee argamuu qabna. Kadhanni keenya firii fiduu qaba. Waa'ee keenya yoo kadhanne kadhanni keenya firii fiduu qaba. Waa'ee hiriyaa keenyaa yoo kadhanne, waa'ee gaa'ela keenyaa yoo kadhanne, waa'ee ijoollee yoo kadhanne, waa'ee maatii yoo kadhanne, waa'ee waldaa yoo kadhanne, waa'ee biyyaa yoo kadhanne immoo kadhanni keenya deebii fiduu qaba. Kanaaf immoo namoota fakkeenya ta'an ilaallaa jechaadha. Akkamittiin kadhanni isaanii deebii fide kan jedhu immoo dafnee hanga Waaqayyo nu gargaaretti gabaabsinee namoota 6 wayii ilaalla jechaadha. Gaggabaabsinee dafnee sana dura garuu kutaa tokko dubbisee tanan hin kadhanna Waaqayyoon akka nu barsiisuuf. Abboota Firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 28 Yemmuu Simsoon yaa gooftaa koo na yaadadhu, ija koo lamaaniif Filisxeemota irratti tokkicha ija akkan baafadhuuf maaloo yaa Waaqayyo alana duwwaa humna anaaf kenni jedhee
waaqayyoon waammate. Utuboota manichaa baatanii jiran warra gidduu lamaan utubaa isaa tokko harka isaa mirgaatiin isa kaan immoo harka isaa bitaatiin dhiisee hin qabe. Achumaanis Filisxeemota kana wajjin nan obbaafadha jedhee utuboota sana humnaan gargar hin dhiibe. Manichi gurguddoota fi namoota isa keessa turan hundumaa irratti in jige. Akkasitti Simsoon warra fayyaatti utuu jiruu ajjeese caala gaafa du'e sana namoota baay'ee in fixee jedha. Galannii fi ulfinni, oqubaan, jajamuun, waaqeffamuun Waaqa bara baraa, Waaqa Elshaadaay, Waaqa hunduma dandeessu, Waaqa abboota keenyaa, Waaqa samii uumte dachee diriirsite, Gooftaa keenya fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos, galanni, oqubaan, jajamuun, waaqeffamuun, mootummaa kee dhugaa, mootummaa qajeelummaa, mootummaa bara baraa, mootummaa hunduma irratti aangoo qabuuf ulfinni haa ta'u. Abbaa sabichaa, abbaa yerichaa, hafuura qulqulluu, ati waaqayyoodha. Nu barsiisi, nu wajjiniin ta'i. Yakkaa koos, yakkaa dhaloota sagalee kana dhaggeeffataniis yaa Waaqayyo dhiiga ilma keetiitiin nu qulleessi, nurraa dhiqi. Yeroo keenyaaf irratti mo'i. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoositiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa kutaa 30 har'a kan nuti ilaallu fakkeenyawwan kadhata deebii argamsiisuu namoota ta'an ilaalla jechaadha. Egaa tokkoffaa irratti har'a kan ilaallu fakkeenyawwan kadhata deebii argamsiisuu namoota ta'an keessaa kan nuti ilaallu ni jalqabaa Museedha. Musee ilaalla. Egaa Musee kanaan Waaqayyoon wantoota gurguddoo ta'an, wantoota ijoo ta'an, wantoota furmaata ta'an, wantoota dhalootaaf darbu, wantoota seenaa qabu hojjetee darbeera Waaqayyo. Fakkeenya kaafnee mootii Fara'oon biyya Gibxi irratti Waaqayyoon dinqii gurguddaa hojjechuudhaan saba kakuu baaseera. Musee kanaan Waaqayyoon galaana hireera. Karaa Musee kanaatiin Waaqayyoon macaafota 5 yookaan macaafota peentaatik jedhan seera uumamaatii kaasee amma keessa deebitti macaafota jiran macaafota hundumaaf bu'uura ta'an Waaqayyoon karaa Musee kanaatiin nuuf kenneera. Egaa Museen kun jireenya kadhataa qaba ture. Seerota gaafa barreessu Waaqayyo irraa ergaa gaafa fudhatu guyyaa 40 halkan 40 gara Waaqayyootti nama boo'u ture. Seera ba'u irratti nama gara Waaqayyootti iyyu ture. Bishaan itoon dhugin, midhaan itoon nyaatiin Waaqayyo wajjin intimeesii jabaa nama qabu ture. Kanarraa kan ka'es Israa'el lafa onaa keessatti waggaa 40 liidarshiippii kenneera. Macaafota hin jijjiiramne garuu jijjiiran. Macaafota hin buqqaane garuu buqqisan. Macaafota hin banne garuu balleessan. Macaafota jiraatoo, macaafota baroota keessatti darbanii deeman, hafuura Waaqayyootiin kan barreeffaman, ergaa Waaqayyoo kan ta'an macaafota 5 nu barreessee darbeera. Tokkoffaan Museedha. Kadhanni isaa sun firii fideera. Saba sana lafa onaa keessatti gaggeesseera kadhanni Musee. Kadhanni Musee sun seera ittiin bulmaataa Waaqayyo wajjin akkamittiin jiraachuu akka qaban, seera Lewwotaa, seera keessa deebii, seera lakkoofsaa, seera ba'uu, seera uumamaa bara hin jiraanne illee barreessuu danda'eera Museen kun. Seera uumamaa keessatti Museen hin turre. Bara hin jiraanne duubatti deebi'ee hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamee barreessuu danda'eera. Maaliif Musee seera ba'uu boqonnaa 2 irratti argina waan ta'eef. Kanaafuu fakkeenyawwan kadhata deebii argamsiisuu namoota ta'an keessaa inni ijoon Waaqayyoon gargaare kakuu moofaa keessaa Museedhaan ni jalqaba. Inni lammaffaan Simsooni. Simsoon egaa waa'ee isaa baay'ee beekna, baay'ee lallabamnas. Waaqayyo Simsooniin dinqii gurguddaa hojjeteera. Filisxeemota irratti Waaqayyo boojuu gurguddaa kenneefira. Leenca isaa fila qabee nama ajjeesu ture, nama cimaa ture. Kanaaf Simsoon kan qalbii jijjiirrate bara jireenya isaa ergama isaa raawwachuuf, Filisxeemota mo'achuuf carraan dhumaa akka isaa kennamuuf kadhateera.
obboloota koo dadhabdanii kan jirtan, abdii kuttanii kan jirtan, harka diinatti galtanii kan jirtan yoo kadhattan Waaqayyoon harka isaaniitii isin baasa. Yoo kadhattan Abboota Firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 28 kan dhuftanii gaafa laaltan amma 30tti kutaan amma isinii dubbise keessatti in kadhate jedha Saamsoon. Maal kadhate? Qabanii turanii, hidhanii turanii, mootonni walgaanii turanii, itti qoosaa turanii, itti taphataa turanii, amma inni nuti taphate itti taphanne jechaa turanii. Garuu kana keessatti namni kun yommuu Simsoon yaa gooftaa koo na yaadadhu. Ija koo lamaaniif Filisxeemota irratti tokkicha ija kan baafadhu maaloo yaa Waaqayyo alana duwwaa humna naaf kenni jedhee Waaqayyoon waammate jedha. Laphee qulqulluudhaan, garaa qulqulluudhaan, amantii guutuudhaan Waaqayyoon gaafa waammannu Waaqayyoon kadhata keenya ni deebisa. Kanaaf namni kun hin mo'ate kutaasaa dubbifadhaa irraan ture. Hin mo'ate. Waaqayyo wajjin hin mo'ate. Iji isaa jaameetoo jiru, sibiila hidhameetoo jiru. Waaqayyoon humna isaaf ta'e jedha. Diinota isaa sana in kuffise jedha. Warra mootota achi keessatti wal ga'an sana hundumaa irratti manichi in jige jedha. Waaqayyoon hin gargaara jedha. Warra fayyaatti utuu jiru ajjeese caala gaafa du'e sana namoota baay'ee hin fixee jedha. Ajjeese jedha. Waaqayyo wajjin ta'e jedha. Kanaaf fakkeenyawwan kadhata deebii argamsiisu namoota ta'an keessaa inni lammaffaan Simsooni. Kan dadhabdanii jirtan, kan kuftanii jirtan, kan abdii kutattanii jirtan, kan maaltu na qaqqaba jettan as keessaa eenyuun na baasa warri jettan idduma jirtanitti kadhadhaa harki Waaqayyoo buteetis hin baasa. Waaqayyoon kun immoo bakka hundatti argama. Si'a tokkoon bakka hundatti argama. Hundumarratti aangoo qaba. Hundumarratti haboo qaba. Kadhadhaa. Inni sadaffaan fakkeenyawwan kadhata deebii argamsiisu namoota ta'an keessaa inni sadaffaan raajii Eeliyaas. Namni kun yoo xiqqaate kadhata humna qabu 4 kadhateera. Yoo xiqqaate kadhata humna qabu, kadhata firii qabu. Bara kana mee kadhanni keenya firii hin qabu obboloota koo. Hin kadhanna baay'ee wacina garuu firii hin qabu. Ati zarizin jireenya keenya sirrii miti. Keessa keenya inaaffatu jira, qiimitu jira, jibbatu jira, gargar qoodutu jira, namoota wal caalchisuutu jira, raarii cubbuutu jira, wanta Waaqayyoon jaalannitu jira. Isaayyaas 58 dubbisaa isiniin jedheera. Kadhanni Waaqayyoon hin dhageenye jira. Isin hin dhaga'u jedheen saba Israa'eliin yeroo tokko hin dhaga'anii jedheen. Maaliif gaafa kadhattan fedha keessan raawwattu jedheen fedha koo miti. Jallina gootu jedheen. Lapheen keenya sirratee yoo kadhannedha kadhanni keenya deebii kan argatu. Lapheen keenya sirrachuu kan ittiin beeknu immoo kadhanni keenya sun deebii argata. Kanaaf raajiin Eeliyaas yoo xiqqaate kadhata humna qaba 4 kadhateera. Sadaffaa irratti 3 qabxii tokko irratti maaliin kan kadhate yoo tokkoffaa haadha hiyyeessaa mucaan jalaa du'eef kadhatee lubbuun itti deebi'eera. Macaafa Moototaa isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 20 hanga 22 dubbisaa. Du'aatti kennitee jiraataa fudhatte. Gabaabumatti ibsa bal'aan barbaachisu. Humni kadhataa gaafa nurra dhufe obboloota koo du'aan harka keenya irratti jiraataa ta'a. Aadaa kadhataa hin jenne bara kana aadaa kadhataa jira malee humni kadhataa hin jiru. Aadeeffannaa, culture, tradition. Mee galateeffannu, mee qalbii jijjiirrannu, mee falminu bakka tradition bartee malee bartee sana keessa humni hin jiru obboloota koo. Humni kan dhabameef immoo jireenyatu hin jiru. Humnichi hafuura qulqulluudha waan ta'eef. Hafuurri qulqulluun immoo maqaan isaatu hafuura qulqulluudha waan ta'eef. Waan xuraa wajjin waliin hin galu waan ta'eef. Hafuurri qulqulluun humna wayii qofa otoo hin taane immoo qaama Sillaasee keessaa sadaffaa waan ta'eef, Waaqayyo waan ta'eef. Kanaaf raajiin Eeliyaas yoo xiqqaate kadhata humna qaba 4 kadhateera jennee tokkoffaa haadha hiyyeessaa sanaaf kadhateera. Lammaffaa warra harkaan Waaqa harkaan tolfame Waaqayyoon akka caalu sabni isaa akka hubatuuf Eeliyaas kadhateera. Sabni Israa'el bara Akaabii fi bara Eliizaabel Waaqa tolfamaa waaqessa ture. Waaqayyo isa sirrii irratti dugda galee ture. Kanaaf hin kadhatee jedha. Waaqayyo immoo ibiddaan mul'ate. Qalmicha gubamu, qalmicha iddoo aarsaa sanatti dhiyeesse sana biyyi too argu ibiddi samiidhaa bu'ee nyaate. Aarsaa isaa fudhatedha Waaqayyo.
Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 18 lakkoofsa 36 hanga 38 dubbisuu dandeessu. Waaqayyo akka caalu argitanii kontentiin humti kadhata isaatiitu namatti tola bara. Waaqayyo akka caalu nama kan birootiif jiraatan Eeliyaas. Haadha hiyyeessatiif kadhate, Waaqayyo akka caalu mul'isuuf kadhate, ofiisaa mul'isuuf miti kan kadhate. Yookaan wanta biyya lafaa kana qofaan miti kan kadhate. Waaqummaan Waaqayyo dhaloota jidduutti ifaan akka mul'atuuf. Kontentiin kadhata keenyas murteessa obboloota koo Waaqayyo akka nu dhaga'uuf. Inni sadaffaan Eeliyaas bara Eezaabeel saba Waaqayyo karaarraa jalliste. Daandii Waaqayyo irraa jalliste, roobni akka hin roobne godhe. Akkasumas sabni Israa'el gara Waaqayyootti yeroo deebi'etti Waaqayyoon bokkaa akka roobsuuf tulluu Qarmeloos irratti ol bahee kadhate. Eenyu Eeliyaas bokkaa roobsee deema. Kan ammoo kan argitan tokkoffaa moototaa 18:41 hanga 43 irratti arguu dandeessu. In kadhate. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 17-18. Sabichi Waaqayyo irraa yeroo goretti Waaqayyo bokkaa dhoowwadhu jedhe. Sabichi gara Waaqayyootti yeroo deebi'etti immoo Waaqayyo bokkaa deebisee. Inni arfaffaan Eeliyaas yeroo loltoonni isa qabuu dhufanitti hin kadhate. Ani nama Waaqayyo yoon ta'e jedhe. 50 kanas abbaa 50 kanas ibidda keessa miidhaa buusii xab godhi jedhe. Hin kadhate. Amma kakuu haaraa keessa jirra. Diina namaa hin qabnu. Hafuura hamaadha. Diinni keenya waan ta'eef kakuu moofaa keessatti garuu qaxxitaa namoonni sun hin dhumanidha. Kanaaf inni arfaffaan fakkeenyawwan kadhata deebii argamsiisuu namoota ta'an keessaa inni arfaffaan Eeliyaas. Eeliyaas haadha hiyyeessatiif kadhateera. Eeliyaas waaqni tolfamaan akka caalu akka sabni hubatuuf kadhateera. Eeliyaas sabni Waaqayyo irraa dugda gaafa galuu fi Waaqayyotti yeroo deebi'u kadhateera. Bokkaan akka roobuu fi akka immoo badu. Arfaffaa irratti yeroo loltoonni isa qabuu dhufan yeroo diinni gara isaa dhufe kadhateera. Deebii argateera. Inni arfaffaan Hisqiyaas. Mootiin Hisqiyaas hin kadhate. Hisqiyaas yeroo dhukkubsatee karaa raajii Isaayyaasiin Waaqayyo hin duuta jedheenitti umurii Waaqayyoon akka isaaf dabaluun kadhate. Waaqayyoonis hin dhagaye. Umurii isaaf hin dabaleera. Hin duuta jedhee karaa isaas dubbateet gara Waaqayyootti garoonni bootti dugda isaa garagalchee gara Waaqayyootti hin booye. Lammaffaa moototaa boqonnaa 20 lakkoofsa 1 kaasee hanga 3tti dubbisa. Hin booye umurii naa dabalii jedheen. Ani du'uun qabu Waaqayyo naa dhiisi. Baroota kosan gaarummaa hojjedhe yaadadhu jedheen. Isaayyaas boqonnaa 88 dubbisa 1 kaasee. Lammaffaa moototaa 22 hanga 6 dubbisa. Gara Waaqayyootti booye. Waaqayyo boo'icha isaa dhagaye. Waggaa dabaleef I think waggaa 15 fakkaatu hunda dogoggoruu baadhe. Obboloota koo kadhachuu qofa ta'uu hin taane bara kana kadhanni keenya deebii fiduu qaba. Firii fiduu qaba. Jireenya keenya irratti firii fiduu qaba. Maatii keenya irratti firii fiduu qaba. Waldaa keessa jiru keessatti firii fiduu qaba. Biyya keenya irratti firii fiduu qaba. Jijjiirama fiduu qaba. Yoo fiduu baate jireenya keenya ilaaluu qabna. Inni shanaffaan kan isin ajaa'ibu fakkeenyawwan kadhata deebii argamsiisuu namoota ta'an keessaa inni shanaffaan fi namni baay'een jaaladhu Daani'eel boolla leenca beelee keessa bu'ee yeroo turetti akka Waaqayyoon isa oolchuuf hin kadhate. Waaqayyo isa dhaga. Daani'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 10 hanga 22 dubbisuu dandeessu. Keessattuu Daani'eel boqonnaan 6 lakkoofsa 21 Daani'eel immoo deebisee mootichaan jedha. Mootichi akka moolteertaa jedhee yeroo gaafatetti yaa mootii bara baraan jiraadhu Waaqayyo koo ergamaa isaa ergee afaan leencotaa cufsiise. Kanaaf isaan ana hin miine anoo isa duratti mudaa malee nan argame. Si durattis yaa mootii daban hojjannee. Mudaan qabu Waaqayyo fuuldurattis mudaan qabu. Si fuuldurattis immoo daban hojjannee. Obboloota koo kadhanni keenya inni tokko akka nu oolchu kan godhu. Damni jireenya keenya keessa jiru jiraate adagaadha.
Maaliif wantoota akkanaa dubbatta obboleessa keenya jettan waldaa keessa dabaan deemuun baay'ateera obbo. Dabaan namni macaafa qulqulluu qabatee dabaan deema. Lapheen isaa kan biraati, afaan isaa kan biraati. Waaqayyoon immoo gowwoomsuun hin danda'amu obboloota koo. Daani'eel kan jedhe si duratti mudaa malee hin jira, isa duratti mudaa malee hin jira. Waaqayyo fuulduratti mudaa malee nan argame. Si duratti si yaa mootii ani daban hojjenne beektaa jedheen. Jireenya koo beekta, laayifii koo beekta, deddeebii koo beekta, daban hojjenne, dalgan hojjennan. Warri Waaqayyo fuulduratti mudaa malee deeman, warri Waaqayyo, warri namoota fuuldurattis immoo daban hojjan obboloota koo kadhanni isaanii deebii argata. Wanta maan isaa hin argatu. Malee baay'eedhuma iyyine himmi obboloota koo. Maayikii kana montaar boobisir riitti buqqi goone jennee wanti dhufu hin jiru. Abadan nama gowwoomsuu dandeenya, Waaqayyo gowwoomsuu hin dandeenyu. Laphee keessan ilaala. Inni jaaffaan kadhata deebii argamsiisu namoota kadhatan keessaa isaan jaaffaan kiristaanonni dursaa Phexros mana hidhaatti akka ba'uuf eessaa mana hidhaatti akka ba'uuf cimsaniit kadhatan. Innis nagaadhaan hiika. Kadhanni hidhaa hiika. Kadhanni du'arraa nama oolcha. Cimsanii kadhatanii jedha. Laphee qulqulluun kadhatanii jedha. Tokkummaadhaan kadhatanii jedha. Fuuldura Waaqayyootti gadi jedhanii kadhatanii jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 3-11 dubbifadhaa. Egaa obboloota koo namoota kana saambiliin isiniif kenna. Saambiliin isinii kenna. Namoonni nama isinii ibse kun Museedhaa kaasee amma dhufnee kiristaanota dursaa. Namoonni isinii kaase kun jireenyi isaanii kwaalitiidha. Jireenyi isaanii Waaqayyo wajjin hidhata qabu. Hafuura qulqulluu wajjin hidhata qabu. Yaada Waaqayyo wajjin hidhata qabu. Adeemsi isaanii Waaqayyo wajjin kan ta'edha. Kanaaf deebiin isaan argatan deebii gurguddaa amma lubbuu kaasutti. Eeliyaas lubbuu kaasee Waaqayyo obboloota koo. Waggaa 3 walakkaa samii cufe. Daani'eel leenca beela'etu abboomameef. Leenci beela hin nyaanne. Leenca beela'een isin jedhu obboloota koo. Namoonni 120 Daani'eelitti ka'an sun garuu gaafa isaan gara afaan bool'ichaatti darbataman qilleensa irratti caccabsanii jedha. Obboloota koo kan nu oolchuu amantii qabaachuu keenya qofa otoo hin taane amantii qabnu sanaaf jireenyi jiraannu, laphee qulqulluun jireenyi jiraannu, laayifiin jiraannu, adeemsis jiraannu, yaada laphee keenyaa isa dhokataa keessatti qulqullummaa, loogii, jallina, wanta fuuldura Waaqayyootti korraaptid ta'e hojjenna yoo ta'e obboloota koo Waaqayyo kadhata keenya hin dhaga'u, hin fudhatu. Kanaaf akkan seensa koorratti isinitti Isaayaas 58 guutummaa isaa dubbisa. Sirriitti dubbata. Sirriitti hin dhaga'u jedheen kadhata akkanaa. Achirratti iddoo lamatti hiree jira. Kadhata Waaqayyo dhaga'uu fi kadhata Waaqayyo hin dhageenye. Kanaaf obboloota koo baroota baay'ee gara Waaqayyootti iyyineerra. Baroota baay'ee fuuldura Waaqayyoo deddeebina. Baroota baay'ee Waaqayyo kana naa sirreessi jenneerra. Garuu kadhanni keenya deebii argamsiisuu hin dandeenye. Kan Musee kadhanni deebii argamsiiseera. Kan Simsoon kadhanni deebii argamsiiseera. Kan Eeliyaas kadhanni deebii argamsiiseera. Kan amantoonni dursaa kadhanni isaanii deebii argamsiise. Kan Daani'eel, kan Izraafaa, kan Nahimiyaafaa, kan abboota darbanii kadhanni isaanii kadhata ta'ee qofa nafne deebii argamsiiseera. Bara keenya waa'ee keenya gaaf kadhan, waa'ee maatii keenyaa gaaf kadhan, waa'ee biyya keenya Itoophiyaa, waa'ee dhiiga dhangala'u gaafa kadhan, waa'ee addunyaa, lola addunyaa irratti ta'uu gaafa kadhan. Maaliif deebii gaafii qabatamaa dhabne obboloota koo? Jireenya keenyaa ilaallu. Ayyaanni Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo, gargaarsi Waaqayyoo, hubannaan Waaqayyoo sammuu namaatii ol ta'e anaafis isiniifis qulqulloota guutummaa addunyaarra jiraniifis maqaa Iyesuus Kiristoositiin haa baay'atu. Ijji keenya hafuuraa banamu. Araarri Waaqayyoo, gargaarsi Waaqayyoo samiirraa ta'e inni dhugaa hunda keenyaaf haa baay'atu. Kanaaf obboloota koo kanarratti cimnee jireenya keenya haa ilaalluun isiniin jedha. Tarii namoota Amaariffa qofa dhaga'aniif gaggabaabsee kaa'uudhaaf ምንድን ነው ያነሳሁት ሀሳብ
ጸሎታቸው መልስ ያስገኘ ሰዎች ምሳሌ የሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ፊት ጸልዮ ጸሎታቸው መልስ ያስገኘ ሰዎች ብለን 6 ሰዎችን ያነሳን። አንደኛ ሙሴ ብለን አነሳን። ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት የበረታ የጸለየ የኤርትራን ባህር የከፈለ በፈርዖን ፊት ድንቅና ተአምራትን ያደረገ ሕዝቡን በምድረ በዳ 40 ዓመት የመራ ከእግዚአብሔር ጋር 40 ቀንና 40 ሌሊት የጾመ የጸለየ ሰው ነው አለ። ሁለተኛ ሳምሶን መሳፍንት ምዕራፍ 16 ቁጥር 28 ሳምሶንም ባሰሩት ጊዜ አይኑ በታወረ ጊዜ አንድ አስበኝ ባለ ጊዜ እግዚአብሔር እንዳስበው። ሶስተኛ ኤልያስ በትንሹ በአራት ነገር እግዚአብሔር ጸሎቱን መልስ ሰጥቶታል። ያቺ መበለት ልጇ ሞቶባት ወደሱ ስታመጣ በኤልያስ ያ ልጅ ሕያው ሆኗል። እግዚአብሔር በኤልያስ ሰርቷል። አንደኛ ነገሥት 17 ከ20 ጀምሮ። ሁለተኛ ጣዖትን ህዝቡ ባመለከ ጊዜ ወደ እውነተኛው እግዚአብሔር ህዝቡ እንዲመለስ ወደ እግዚአብሔር በጸለየ ጊዜ እሳት ከሰማይ ወርዳ መስዋዕቱን ተቀብላለች። ህዝቡም ወደ እግዚአብሔር ተመልሷል። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 36። ሶስተኛ በነ ኤልዛቤልና በነ አክዓብ ዘመን ህዝቡ ከእግዚአብሔር በራቀ ጊዜ 3 ዓመት ተኩል ዝናብ እንዳይሰጥና ሰማይ ዝናብ እንዳይሰጥና ህዝቡ ወደ እግዚአብሔር በተመለሰ ጊዜ ደግሞ ሰማይ ዝናብን እንዲሰጥ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ከ41 ጀምሮ ወደ እግዚአብሔር ጸልየዋል። ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 እስከ 18 ጸልየዋል። አራተኛ ሊያጠፉት እነዛ 50ና 50 አለቃዎቹ 100ና 100 አለቃዎቹ ወደ ኤልያስ በተራራ ላይ በመጡበት ጊዜ እግዚአብሔር እሳትን አውርዶ ከሰማይ እንዲበላቸው ወደ እግዚአብሔር ጮኋል። እግዚአብሔር ደግሞ ጸሎቱን ሰምቷል። ሶስተኛው ኤልያስ ነው። አራተኛው ጸሎታቸው መልስ ያስገኘ ሰዎች ምሳሌ የሆነው ሕዝቅያስ ነው። ሕዝቅያስ በኢሳይያስ በኩል ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስታነቡ ትሞታለህ ነብዩ ኢሳይያስ ባለው ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት አድርግልኝ እድሜን ጨምርልኝ ባለ ጊዜ እግዚአብሔር እድሜ ጨምሮለታል። ዳንኤል በአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ እንዲጠበቅ ወደ እግዚአብሔር በጮኸ ጊዜ እግዚአብሔር ጩኸቱን ሰምቶ መልስ ሰጥቶታል። የቀደሙት ክርስቲያኖች ደግሞ ጴጥሮስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ታስሮ በነበረ ጊዜ እግዚአብሔር ከዛ በድንቅና በተአምራት እንዲያወጣው አጥብቆ በጸለዩ ጊዜ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ሰምቶ ጸሎታቸው መልስ ሰጥቶ ጴጥሮስን ፈቷል። ስለዚህ ወዳጆች ዛሬም ጸሎታችን በእግዚአብሔር ፊት መልስ የሚያስገኝ እንዲሆን የእግዚአብሔር ቃል ይኑረን። መንፈስ ቅዱስን እንሞላ። ኃጢአትንና ዓለማዊ ምኞትን ከሕይወታችን ውስጥ ከልባችን ውስጥ እናውጣ። ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። ተባረኩ። ለበረከት ሁኑ።